Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 kaasee akkas jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera. Nusa 31 kana mata duree konferensii keenyaa waan ta'eef harka keessan ol kaasame. Kana hundumaa irratti dhaame Waaqayyo gara keenya erga ta'e eenyutu nurratti ka'a jennaan. Haleluuyaa. Kana irratti dubbachuu barbaadu jireenya namaa keessa falmii jiru akkamitti mo'achuu dandeenya kan jedhu irratti dubbachuu barbaada. Biyya lafaa kanarraa jireenya mormii hin qabne kan jiraatu hin jiru. Biyya lafaa kanarra hamma jirrutti namni jireenyi isaa mormii hin qabne gubaa'ee kana keessa jira yoo jedhee hin jiru. Mormii hin qabu namni jedhu harka kee baasammatu hin jedhee namni mormii hin qabne hin jiru. Namoonni kallattii meeqaanidha kan isaan mormaman yookaan kan isaan falmaman. Mormiin macaafa qulqulluu keenya keessa namoota baay'ee irratti ka'e. Bara keenyas namoota baay'ee irra jira. Namoonni baay'een fayyaa waan hin qabneef fayyaa dhabuu isaaniitiin mormamaadha kan isaan jiraatan. Dhukkubni guyyaa guyyaatti jireenya isaanii irratti kan geeddaramu jiru. Yeroo tokko mataa kan dhukkubu, yeroo tokko dugda kan dhukkubu, yeroo tokko coggaarraa isaanii kan dhukkubu. Namoonni guyyaadhaa guyyaatti dhukkubaa wajjin wallaansoo wal qaban jiru. Dhukkubni jireenya isaanii kan muru. Dhukkubni irraa siquu kan dhibu. Dhaqanii marfee fudhatu hin fayyadu. Dhaqanii kadhachiifatu hin fayyadu. Dhaqanii xabala keessa gangalatu hin fayyadu. Osoo akka kanatti jireenyi isaanii jiru gara gooftaa kan deeman namoota baay'eetu jiru. Kaan immoo hojii isaaniitiin kan mormaman jiru. Baratanii akka baratanitti kan hin milkoofne jiru. Sammuu guddaatu qabanii iddoo guddaa ga'uutu danda'anii kan karaatti hafan jiru. Amma gubaa'ima kana keessa foorii kan qaban, 380 kan qaban, namoonni baay'ee taalentii ta'an, yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii kan ba'an, qabxii gurguddaa kan qaban, garuu qansiraa hojjechaa kan jiran. Garuu mana namaa keessa hojjechaa kan jiran. Garuu hojii isaan hin maxxanne, lafa isaan hin maxxanne dhaabachaa kan jiran. Hojichi kan isaanii miti. Yeroo dabarfannaaf garuu bakka sana kan jiran. Falmii guddaan jireenya isaanii irra kan jiru. Namoonni akkasii har'a harki isin irraa cabsuun dhufa. Jiru. Namoonni tokko tokko immoo gaa'ela isaaniitu falmii qaba. Irri tokkoof durbi tokko gara gaa'elaatti yeroo dhufanii waadaa waliif galan qabu. Du'a yoo ta'e malee kan gargar nu baasu hin jiru jedhanii waadaa walii galu. Garuu likki jireenya gaa'elaa keessa gaafa seenanii lolli gaa'ela keessaa ulfaataa waan ta'eef seexanni karaa garaa jireenya isaanii jeequu jalqaba. Kaan waan nyaatan dhabanii sababa rakkinaa kan walii kan jiru. Kaan immoo erga wal fuudhee dhala godhachuu dadhabanii sababa dhala dhabaniif kan walii kan jiru. Kaan immoo yaadaan walii galuu dadhabanii wal caqacaqanii kan wal gadhiisan jiru. This is warring. Kun loladha. Lola cimaadha kun. Falmii cimaadha kun. Namni jireenya isaa keessatti chaalenjii kan isaa ta'e keessa hin darba. Chaalenjii mataa isaa keessa darba. Falmiin jireenya korra hin jiru jechuu hin dandeenya. Okay, erga akkas ta'e macaafa qulqulluu keenya keessaa namoota falmii isaan irratti ka'e mo'atan keessaa inni jalqabaa seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 1 hanga 12tti yoo ilaalle nama jireenya isaa irratti falmiin ka'e tokko agarra. Namni kuni maqaan isaa Yisihaaq jedhama. Abbaan isaa immoo Abrahaam jedhama. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 1 dubbistan akkas jedha. Beelasa bara Abrahaam ture caalaa. Bara Yisihaaqis beelli guddaan biyya sanatti bu'e. Yisihaaqi maatii sooressa keessatti kan inni dhalate.
nyaata nama hin beeknedha. Abrahaam abbaan isaa dunkaanni isaa baay'ee kan bal'atedha. Jireenya Abrahaam Waaqayyo guutummaan guutuutti kan eebbisedha. Lik maatii eebbifamaa gidduuttidha Yisihaaq kan inni dhalate. Namni kun dhalatee erga Ribqaa fuudhee booddee ijoollee lama lakkuu erga deessee booddee Ribqaanii Geeraar biyya jedhamtu keessa jiraachuu jalqabe Yisihaaq. Biyya Geeraar keessa osoo jiruuti biyyi Geeraarii kan Yisihaaq miti. Maaliif namoonni biyya Geeraar keessa jiran hamoodha. Namoota hamoo kana gidduu yeroo jireenya jalqabu Yisihaaqi waan isin ajaa'ibu Yisihaaqi beela guddaadhaan biyya sanatti rukutame. Isti obboloota tokko isinitti ibsu namni beelee hin beekne gaafa beela'u. Namni beelee hin beekne gaafa beela'u isti. Haadha manaa qaba, ijoollee lama qaba. Beela guddaatu sarara ga'e. Sanaan booda namoonni gaafa rakkatanii karaa barbaadu. Karaatti rakkina sana keessaa ba'an. Namoonni gaafa marfamanii akkamitti akka marfama kana keessaa ba'an barbaadu. Namoonni tokko humna isaaniitiin rakkina isaaniitti marse keessaa ba'uu barbaadu. Namoonni tokko immoo qabeenya isaaniitiin rakkina isaaniitti marse keessaa ba'uu barbaadu. Nuyi garuu rakkina nu marse keessaa harka Waaqayyootiin hin baana. Ameen. Nama tokkoof ergaan qaba galgala kana. Waan si marse keessaa harka si baasu si dhufa. Ameen jedha. Wow. Hin marfame. Isa jalqabaa Yisihaaq kan inni ittiin marfame beelaanidha. Ganama cireewwan qabu, guyyaa laaqanni hin jiru, galgala irbaanni hin jiru, beelaan coggaarraan isaa gaafa rukutamu, ijoolleen gaafa harkatti beeloftu, haati manaa gaafa harkatti beeloftu. Yisihaaq jilbeenfatee Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyo jedhe, biyya Geeraar jedhamtu kana keessa nan baa'e. Eessa naqa biyya Geeraar jedhamtu kana keessaa ba'ee gara Gibxiitti gadi bu'e. Gibxi yoon naqeedhe. Biyya sana hojii waan jiruuf hojjedheen jiraadha. Waan barbaade hojjedhee ijoollee ofii koos jiraachisuu nan danda'a. Gibxiitti gadi bu'e jedheetu galgala jilbeenfatee kadhatee halkan yeroo ciisu Waaqayyo gara isaa dhaqee akkasittiin jedhe. Yisihaaq Gibxiitti gadi hin bu'in asfataa jedhee Waaqayyo. Haleluuyaa. Ilaal beela jiraa jedheen Yisihaaq taa'ee jedhee Waaqayyo. Haadha manaa kun harkaa fudhachuuf jedhaa jiru namoonni biyya kanaa jedhe. Taa'ee jedhee Waaqayyo. Na argaan jirtu jedhe. Taa'ee jedhee Waaqayyo. Na argaan jirtu namoonni jettan isin argaa jiru Waaqayyo. Ameen. Isin argaa jira. Ameen. Baay'een keessan lafa isin hin taanedha kan isin jirtan. Hojii isin hojjechaa jirtan kan isin gitu miti. Wanti isin keessa jirtan hundinuu kan isin madaalu miti. Hin argu Waaqayyo kan jettan argaa jira Waaqayyo. Ameen. Ayisaacho. Ijoolleen keenya maqaan ishee Lalisee kan jedhamu Faaxumaatti geeddaratte. Maqaan ishee Badhaatu kan jedhamu gara Sayidaatti geeddaratte. Saudi Arabiyaa dhaqaa kan jiran ikkoo jijjiiramuufidha. Yisihaaqis ikkoo Gibxiitti gadi bu'u kan inni dheefi Gibxii keessa hojiin jira hojjedheen jiraadha. Hojjedheen of jijjiiradha. Ijoollee baay'ee faabirikaatti gubachaa kan jiran ikkoo jijjiiramuufidha. Of jijjiiruufidha. Waaqayyo kan inni achi keessa isin kaa'ee fi yeroo isinii qabaafidha. Ameen jedha. Yisihaaqiin taa'ee rakkina gidduumu taa'ee ergasii booddee Yisihaaq falmii beelaan irratti ga'e. Falmii haadha manaasaa jalaa fudhachuudhaan irratti ga'e. Falmii kana hundumaa erga darbee booddee boqonnaa 26 lakkoofsa 12 gaafa dubbiftanii akkas jedha. Yisihaaq jedha. Bara sana dachaa sana qonnaa qote. Baruma sana keessaa dachaa 100 galfate. Waaqayyo Yisihaaqin hin eebbise. Linki Yisihaaqin Waaqayyo gaafa eebbisu warri Filistiyaadhaa immoo irratti ka'an. Maaliif irratti ka'u jettani? Hoolonni Yisihaaqin baay'atan. Jireenyi Yisihaaqin bal'ate. Dunkaanni Yisihaaqin bal'ate. Silas rakkina keessaa baanaan bal'achuudha. Silas lola nurra jirurraa baanaan bal'achuudha. Silas ari'atama jalaa baanaan bal'achuudha. Waaqayyo inni Yisihaaqin loluma keessa taa'e, beeluma keessa taa'e, rakkinuma keessa taa'e jedhe.
keessatti waan isa niifneef amma immoo ballachuu jalqabe Isiyaaq. Kanaan dura waan rakkateefidha kan inni falmamaa jiru. Amma immoo waan bal'ateef falmiin irratti ka'e. Isiyaaqii burqaa mataa isaa qabu kan warra Filisxeemotaatti kan inni fayyadamu. Hoolota isaa fudhatee horii isaa fudhatee gara burqaa warra Filisxeemotaa gaafa dhaqu warri Filisxeemotaa harka wal qabataniitu deebisee jedhanii dheeratti deebisee jedhanii sanaan booddee Isiyaaq akkas jedhe maal yoonoo baafadhe naani no jedhanii daangaatti godhani ergasii booddee Isiyaaqii achi deebi'eetu jaarsolii biyya sanaa haasofsiisuutti ga'e. Jaarsolii biyya sanaa akkas jedhee haasofsiisuutti ga'e Isiyaaq. Bishaan boollaa kan abbaa kootii eessa ture? Abbaan koo biyya kana jiraateera. Abbaan koo yeroo as ture hoolota isaa re'oota isaa eessa obaafachaa ture? Naan jaarsoliin biyya sanaa ilaa iddoo sana qotii jedhaniin. Dhaqee gaafa inni qotu burqaa ba'eef. Likki burqaan gaafa ba'uuf hoolota isaa obaafachuutti ga'e. Waan qabu obaafachuutti ga'e. Amma immoo dhufanii isa sanarraa ari'atan. Ammas Isiyaaq amma darbeetu ammas kan biraa qote. Ammas isarraa ari'atan. Isiyaaq ammas darbee kan biraa qote. Isa sadaffaa garuu hin dandeenye. Burqaa isa jalqabaa Sixiinaa jedhe. Burqaa ishee lammaffaa Eseek jedhe. Sixiinaa fi Eseek erga cufamanii booddee burqaa isa sadaffaa immoo Rihooboot jedhe. Rihoobotiin hin dandeenye. Bishaanichi ol fincaa'uu jalqabe. Waan isin ajaa'ibu immoo kattaa gogaa keessaatti kan inni ba'e. Bishaan sun lafa bishaanii hin baadhame hin yaadamne keessaatti kan inni ba'e. Merga keessa hin diriirsaame. Eenyuuf hin taattanii kan hin yaadne as keessatti jireenyi naa taattanii kan hin yaadne iddoo kanatti hojjedhee nan jijjiiramattanii kan hin yaadne maqaa gooftaa Yesuusin lafa isin hin yaadne torbee kana keessa burqaa haaraan isinii babu. Haleluuyaa. Ameen. Sanaan booddee burqichi kattaa keessaatti kan inni yaadu waan isin ajaa'ibu. Kattaa keessaa bishaan akkamittiin ba'a yoo jettanii Museen kattaa rukutee bishaan keessaa baasaafii ture saba Israa'elii. Maa inni kattaan inni Isiyaaqiif bishaan burqisiise kun jedhee gaafa macaafa qulqulluu qo'adhu kattichi Iyesuus Kiristoosidha. Ifama dhiiseetidha Isiyaaq kan inni milkaa'e. Likki Sixiinaarra dhaabatee hin cuftan burqaa koo qawwee qabaan shugguxii qabaan loltoota baan dudduuba kootii qaba sinan rukuchiisa yookaan sinan rukuta atoo jedhee Sixiinaa biratti hafa Rihooboot ittiin ba'u. Namoonni qiimii garaa keessa kaa'atanii mormiidhaaf garaa kutattanii bakka ani hin dhiisu isa kana immoo hin dhiisu namoonni jettanii Sixiinaa biratti haftuu gara Rihooboot ittiin baatan. Yoo dhiisuudhaan jireenya keessa yoo jiraattan garuu kan isin falmu dhiisuudhaan kan isin fuuldura dhaabatu irraa goruudhaan kan isin arrabsullee akka nama nageenyetti bira taruudhaan yoo jireenya kiristaanummaa jalqabdan Rihooboot bira dabartanii gara Bersaabeettidha kan isin baatan. Ameen. 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 Xiiqiin qabatinaa namaan illikiin qabatinaa. Isiyaaq falmii jireenya isaarra jiru akkamittiin moo'e kan jedhuufi dhiisee darbe. Sixiinaa dhiisee darbe. Eseeqiin dhiisee darbe. Qabu barbaadanii turan dhiisee darbe. Dhumarratti gara dirree bal'aatti ba'e. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyoon koo sagalee naaf fideera. Saba gara kee dhufanirraa hiiktanaan jedheera. Saba iddoo kana dhufanirraa hiiktanaan jedheera. Namoota baay'ee fayyaa isaaniirraa hin hiikama. Namoota baay'ee hojii isaaniirraa hin hiikama. Namoota baay'ee tajaajila isaaniirraa hin hiikama. Namni amanu ol ka'ee narraa hiikameera. ጌታ ምስክሬ ነው። የእናንተ አገልግሎት ከዚህ በኋላ ይለቀቃል። የእናንተ ቢዝነስ ከዚህ በኋላ ይለቀቃል። የእናንተ አምሮ ከዚህ በኋላ ይለቀቃል። አሉባኒ ገዲ ፈደ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ተነብያለሁ። መነከረት ነራጃ ችከረት ነራጃ ፈያከረት ነራጃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ አከዘደ አላዛር የኔ አላዛር
awwaalli keessa siif hin ta'u. Alaazaar yeroon kee hin geenye. Alaazaar hin dhukkubsatte yeroo kanatti karaatti naftu. KHS baay'eedhaani. KHS baay'eedhaani. Dhukkubsattanii ciisaa kan jirtani. Qabamtanii naannaa kan jirtani. Andi qaalmattu haale. የገባ ሰው አሜን በል። እጅ ወደ ላይ አንሳ። ታምናለህ? ኢነመንታ ነመጭናከ ጅራርታ ቀቤቴ ዮሂ ነመንተ ተኤዳኒ ሀራኤዳኒ ድንቂ ስረት ተው ነመርጌዳኒ ኢነመንቱ ታናንጀራ ቀባቲ ኢሰነረት ተዋርጊ ታኤዳኒ ኤው ከነመኖ ካሰርገጌ ሻጋባታና ማሽያ ሀገጌ ኦልካስ Waaqayyo kasnaan jedhaa jira. Namoota baay'ee sibaaboo kan fakkaatu morma isaaniitti የተወጨቱን argaa jira. Andi kaan samichaalloo sagalee tokko dhageera. Ijoollee koo lafa amma jirtanii hin baatu naan jedhaa jira. Kan siraan kan kee miidhameen jedhe gaasha. Ifannaa chaayinaa kee hin baatamee jedhe. በጌታ በኢየሱስ ስም ትወጣላችሁ። አሜን። ነመሰዲት መርሚቲ በገገመደን ሲዱ ፋይዳኒ ነመሰዲት መርሚቲ በገገመደን ሲዱ እላጋ ይነመንቱ ታናን ሲንቶ አማኒት ይትዱፈት ሼጋዳና መገንታራ ደረመስ ሼላባዳና መሽ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ለድሆች ወንጌል ይሰበካል። ለድሆች ወንጌል ይሰበካል። የታሰሩ ወንጌል ይሰበካል። ኢየሱስ ወንጌል ይለለበ ማለት ብዙ ጊዜ የኔ ጥያቄ ነው ይሄ ቃል ኢየሱስ ወንጌል ማልታ dubbata sagalee kan iyyeessotaaf maaliif iyyeessotaaf wangeelli lallabama dheetan qorachuutti ka'e yeroo tokko maaliif sooressotaaf lallabamu jedheen qorachuutti ka'e lakka wangeelli kun hiyyeessota sooressa godha kanaaf zayitiidhaan si baxabbaxeen sooromtu wangeelaan garuu si sooromsa. ሰራፍ ጌታ ምስክሬ ነው። ይሄ ቃል ውስጥ ሚሊዮነር አለ። ይሄ ቃል ውስጥ ብዙ ነገር አለ። አቦኒ ኬኛ ሰገሌ ከናም በዳደኒ አቦኒ ኬኛ ሰገሌ ከናም ባርሰ ጨብሰኒ ሰገሌ ከናን ዱከነ ጨብሰኒ ሰገሌ ከናን ዋንጆ ጨብሰኒ ሀረ ደርገጌሰነ ነነደጌፈኑ ጫቲ ቃምቴ እንጅቹ ቀምቱ ሰፈር ኤጫለቴ እንጅቹ ይረምቱ ስልኪራ ነባቤ ከጎዮምሳ እንጅቹ ይረምቱ ቃል ጋር ተስማማ ሰገሌ ጋር ዱካ ወሊገን ነመጭና ከጅሩ ሰገሌ ጋር ዱካ ወሊገን ይጣኔ yeroo sadaani inni kee hojjechuu jalqaba jedhaani yeroo sadaani ani sirratti banama jedhaani yeroo sadaani